nagarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakkaa fi kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessanii fi akkam jirtu isiniin jechuun jaaladha. Tolee egaa sagalee jalaan galuuf dhiifama isiniin jecha isaanis hojiidha anis hojiidha waan ta'eef lachan keessan keenyayyuu hin hojjenna akkasuma immoo Caltuun qabadee dhufee jechuudha guyyaa kaleessaa viidiyoo wayii gadi gallakkistee turte. Viidiyichis ani ganama huccuu kiyyaa maashinatti naqeenii gara mana hojii deeme. Yeroon hojiidhaa dhufu carqeen koo lafatti gadi nam'ee jira. Mana fincaanii keessatti jettee jirti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yaa Caltuu yeroo darbe sitti himneerra nuti lakki waliif hin taatanii lakki waan hin taane sirratti hin geessisti baay'een lakki bayi lakki siif hin ta'u iddoon suni wanta biraa sirraan geessisti kan kana caalu sirraan geessisti jennaanii du'een argama malee ani mana kana keessaa hin ba'u jettee eeshee gaataa jennee sanaa booddee taa'utti fuftee achi booddee si ifachuu jalqabdee si doorsisuu jalqabdee iddoo ishiin jirtu beekaa dhala keessiin jettee sanaa booddee immoo ishiin kaamera shikeeyyattee wantoota garaagaraa siin taasisaa turte yoo akkana naa gooteetta ta'e akkasiin si godha yoo akkana gooteetta ta'e akkanan si godha siin jechuudhaani sararatanyaa ishii si godhatte kan sararatanyaa ishii si godhatte caalammoo birrii keetiin iyyuu baastee angatii ishiidhaaf qallaba bittee nyaata hojjattee dhiyeessifatuufitti amma ishiin miila si dhiyeessifattutti amma sukkuumtutti mashaati amma gootu dirasiitti siin geessee kana duwwaa immoo biti jechuudha. Kunis siif hin ta'u jettee qoricha sii laattee akkati duutuudhaa fi du'a sii oolche gooftaanii hin duunee jiraatteetta. Inni kun isa kanadha. Sanaa booddee immoo iddootti ceebtutti immoo si dhidhiitaa turte akkas jettee akkana kana gooteetti ishiin baay'ee bayeettiidha gara laafettiidha nama gaariidha omaan beektu miskiinadha tiwutiidha ulluchaayidha jedhiiti ajjetti misiin jette. Sanaa booddee maatii immoo viidiyoo kee waraabbattee ajjiitti himatte. Edda ajjiitti himatte immoo ajjii maaliif kun ta'ee sun ta'ee otuma hin jedhiini yaada keessanii ani isin hin beeku walii galaatii jiraadha akka obbolootaatti tokko maatii amala qabaadhaatii jiraadha isiniin jedhee eddan immoo akkasimmoo isiniin jedhee booddee immoo si waliin jiraachuusaa sin dhandhee. Sanaa booddee immoo guyyaa lammataa immoo kaameraa ishee kachi gootee keeyyattee sabboontu abbaa ishii beektu abbaa ishiitii humnayyoon dadhabe sammuun kun dadhabu hojiidhaa fi teekinooloojii garaagaraa xiinxaltii garaagaraa nan beeka jechuudhaani kaameraa ishee dinqil gootee si walitti sinnaxxee situ fuudhee hajii situ kana godhee hangati jettutti hangati saafaana wal boccooxxanii amma inni sukkaamsee soofa sirra naqeessitu mutti sinirratti taasiste. Sanaa booddee immoo tole immoo jettee immoo ishiinis immoo gaafattee ishis immoo yoo gaafattu ishimtu fuma ishiitii kaameraa keeyyattee maalidha jennaanii ati birrii koo fuuteetta jennaan hin fuunee jettee yeroo ati hin jirree kaameraa irratti inaasoftii yeroo ati jirtu immoo ani hin fuune siin jechuudhaani sitti gigimaa turte. Tole jenneeti isas dhiisnee atis tokko qoricha dhuddeetta shillaan jenne dhiiste nuti maal goonare inni lammataa birrii kee saamamtee warqee kee fudhatamtee caljettee sanaa booddee kun kana tolan jaalattu caljettee dhiibdi mitiiree saniin sanuma gaafa jettu immoo maashina keessaa fuutee carqee kee gadisii xabaxxafte yookiin immoo mana fincaanii keessatti gadisii darbatte jechuudha. Ati jetteetta ani naan hojiidhaa dhufu akkasittidhaanii gadi buustee lafa jira carqeen koo jettee tuffii kooti jette qaata si tuffatte dhugaa dubbachuudhaaf gaafa qaata si tuffatte maal siin jette kana dura ani otoo warraa yookiin immoo hojjechiistota kee ta'e yookiin immoo otoo madaamii kee ta'eeti ani sin hojjechiisu ati amma akkamitti hojjetta sin hojjechiisu sin jette si tuffatte dura si tuffatte kan immoo akka ishiin si tuffattu taasiseyyuu jalqabayyuu jechuudha siidha Caltuu.
siidha siin jechuun jaaladha. Osoo akka yeroo jalqabaa sanatti akka ishiin mucaa caaltuu fidii mucaa caaltuu kana godhii jettee akka ishiin dura jalqaba irratti hajii leellisaa turtetti of dandeessee teessetta ta'e yoo mucaan kee qaata harka kee galte turte jechuudha. Situ deebi'ee hajii sossobuu jalqabee situ deebi'ee hajii ofitti waamee jechuun amma ati yeroo itti yaadduyyuu sababiin isaayyuu mucaa sababeeffatta maleeyyuu fedhii walii qabaachuu hin diddanii. Maaliif jennaanii hajiin baay'ee na jaalataa jetteetta. Jaalala kootuu maraachaa jira hajii jettee jechuudha. Achitti naan kolfee akkuma dubartittiin kolfite jechuudha. Osoo akka jalqaba yeroo ishiin paaspoortii kee hajii harkaa yookiin immoo iddoo hajiin kaayee fuutee sitti kenniteetti. Sana booddee osoo akkasumatti akkuma duraatti sanatti deemteetta ta'eera ta'e yoona dubartiin kun jechuudha akkuma amma si gochaa jirtu kana hajii goote mucaa kee nagaa fayyaa harka kee galchitee turte jechuudha. Si galee amma irra caalayyuu kan of miidhaa jiru siidha jechuudha. Ati gaafatte maaliif carqii koo lafatti gadi darbatte, maaliif mana fincaanii keessatti gadi darbatte, anoonnaan dhufee miiccadha jedheenanii achi keessa godhee deemee ati jennaan egaa ishiin si dhaga'uusaas hin dhaadhee ani carqii maaliin akkas godhe siin jettee deebiftees immoo carqii koo miiccachuufanii akkas godhee miiccadhee dachaa sufan akkas godhee caaltu iddootti nagumachiif ka'iitii jetteen ka'iitii miicciitii kan koos kan ajiis ka'ee miicciitii shittootti rafarrafiitii jette qumsaaxinii keessatti deebisette. Deebisii itti deebisii wayii amma kana sii goote jettee dubbattamoo morma ishiitu gargarcita malee morma ishii gargarcita malee carqii keessii miiccitee sii dachaastee shittootti rafarraftee du'a lubbuu ishiitii ta'a malee jechuudha. Carqii kee keessa yookiin immoo qumsaaxinii kee keessa siif hin keessu ati yaaduma dhamaataa siin jechuun jaaladha. Isa kanadha. Baay'ee dogoggorteetta ka'i jetteen ka'uu diddee ka'i jennaan ka'uu diddee dhugaa indee humna simmoo godhatteetti dhugaa dubbachuudhaaf ishiin sun akkasuma egaa waan margite qorichuun kana waan margite qunaarti malee jechuudha. Ixaana zaandalii kana waan tokko akka ishiin humna dhabdu goggooti malee otoo waan akkasii gochuu baatte caaltuun irraa galchiti dhuguma. Ka'iin siin jedhamee jetteen hin didde. Ka'ii kan ajiis miicciti kan koos miiccennaan diddee kan ajiis miiccaan jirtu jaartiin ajii dhugaa dubbachuudhaaf caaltuudhumatu miiccaa jira. Akka dubbatanitti caaltuudhumatu miiccaa jira. Miiccarraa kun qabu miiccan sababiin isaa jaarsa isaanii waan ta'eef jechuudha. Hin badhaadhe garuu ajiin qabu. Wanti inni dadhabu hin jiru. Isaantu hojjatee laataaf, isaantu carqii miiccaaf, isaantu waan hundumaa godhaaf. Akka dhiira biraa waliif gadi kaatee maal ta'e ijoollee koo kana jedhaan mana kiraan kaffala kana jedhaan jedhe qaxxiree isa dubartoonni isaa kaffaltee irratti dhufee laaxu isa isaan qayyaran firaashii isaan qayyaran waan hundumaa kan isaan sirreessan irra dhufee maal ta'a laxxee dheechisa jechuudha. Kan kana caalu maaltu jira jannati biyya lafaa jechaan kana bakka jannati biyya lafaa jannati asii jechuun kana. Akka bagasii godhe ajii dhugaa bagasii godhe siin jechuun jaaladha bagasii godhe yoo danda'ume isa kanadha. Booda ragaa caaltuun akka jennaan ka'uu gaafa ishiin didduu tokkichumaa soofarraa gadi buttee lafarra goottottee lafarra dura jalqaba irratti balbala saaqatte caaltuun jalqaba irratti balbala saaxee sanaa booddee immoo ishii maata goota isaa xashin gaafa ishiin jettuuni balbalum saaxee dhiisteetu akkatti gaayii miiccitee akkatti miiccitee shitootti rafarraftuun ilaala jettee booda soofarraa gadi goottottee maal gootee akkasitti xalaxalte balbala gadi baafteetti jechuudha. Balbala gadi baafteetti geessitee shinti beetii keessa ciibsitee dhunguun gadi jettee gufuutee maashina keessatti deebistee miicuu jalqabdee waan hin beeku sin qabu. Si waan betta yoo qabatta naayiraa sin jechuun jaaladha. Ana akka miila ishii gottottee gadi baaste sanatti yookiin immoo harka ishii gottottee gadi baaste sanatti geessitee shinti beetii keessa ciibsitee laata jedheen shaggee. Ciibsinaanis baay'ee gaariidha yoo ishiin dhuguma isheettee ciiftee fi
sinin jechuun jaaladhaayi. Egaa maa gochuun hin danda'amu, jabaadha, itti fufaa. Baay'ee namatti toltu jechuudha. Baay'ee naannoo sana akkaabii sana kan jirtan baay'ee namatti toltu, baay'ee nama gammachiistu, baay'eedhuma. Inni kana Ayilaanditti waan ta'e qicateetuma mana namaa dhaqeetuma bukkee kaayee taa'ee kaameraadhaan haasaa. Inni kaan immoo barbaree fi akkasuma immoo mixmixaa fi ixaana maal jedhama inni ixaana taasisan irraan fadheeraayyuu nan hojjedhaayyuu baazabeenaan biyya jiru dhoqqee suphee bukeesseenii nan hojjedhaan ture na irraan fadhe dhugaa na irraan fadhe maal jedhama naa barreessa ishee koomentiidhaan asjalatti bicha waan inni jedhamu wallaalee malee sirritti seeda tolchinee booddee afaansaa gubbaa irratti migiraan akkasittiidhaan sutaa migiraatiin akkasittiidhaan tartartara goonee daardaaritti babbaafne baay'ee bareeda ta'an irratti taasisan jechuudha. Nirraan fadhe isa akkasii irratti qopheeffatanii taa'anii akka ixaanaatti barbaree walii aarsu. Maashaallaadha bakka maashaallaadha baay'ee namatti tola. Itti muddaa duuban deebi'inaa siin jedha. Hordoftoonni qeeddoo yuuteef immoo jechuudha. Baay'ee akkasin jaaladhu beektu, baay'ee akkana jajjabeessaa jirtanis beeka. Ammallee na waliidhaan taa'asaniin jechuun jaaladha. Sanimmoo addaan kutee immoo viidiyoo immoo itti deebi'u immoo sinii gala. Warri kana uffattan beektu maal akka ta'e waan ta'eef warri suufii kana uffattan ni beektu. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabajaa, eebbifamaa siniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa.